Gurbaa kunoo gurbaa filfiluu fakkaatu sana argite gurbaa sinillee jana jana turte. Edaas jechuudha. Kana kanaan qaban cubbuun irra dalagame wallaahi. Kana kanaan qaban. Aanoo kiyya Dhagaa jirta dhaggeeffadhu. hundi keessan dhuftanii natti himaa turtan gariin keessan. Garuu ani immoo Ani koo yoggaa isaan na jana januu amma wadeen akkam koo suura jettee jaalladha nama kiyya biraa osoo weeddan. dhugaa dhaggeeffadhu. Isa intini jedhee Akkaan ati jala jiru viidiyoodha dhufee innoo jettee hin beektu ishii malee. viidiyoodha si erga yoo feete viidiyoodha waraabamee jira galchinoo lama barreeffachaa jira viidiyoon ni jira yoo feete suura kiyya of duuba godhee suura kiyya of duuba Hin godhee galchu laa. jaarta Manuma keetiitti wanta godhe malee dhiira mana kiyyatti hin galchu. Dhiira tokko itti ta'e mooraa kiyya keessa buluu barbaadan. dhugaa Dhiira tokko dhugaa itti ta'e mana kiyya buluu barbaadan dhaggeeffadhu. dhiirri lama mooraa takka hin bulu. Membarii guutaa namni dhibba sana akkasii warri membarii qabda membarii naa bulta. Dubartii ta'ee akka dhiiratti adda qabsiisee ila maqaa si waamsisee dhiifama gaafa dhiifama akka na gaafatu xaffii chaarjii argaa chaarjii dhiifama ejjisiise suura kiyyaaf kee of duuba kaa'ee Dhiisuu minatti hin kaasinaa. adda Waa hunda qabsiisee akkuma isin agartan hawaasni dhagahaa turtan mala ooltan sun aaraa turtan sun dhagahaa tuman oola waan isin natti himtan kana hunda beekaman inni nama godhan jilbeeffachiisa saradaashi dhugaa anna jala jene sana natti kaasanii jilbeeffachiise gubinaa. adda qabachiise Ofii jalaa jante inni hin jala jenne lama isaa walirraa oofaa turte guyyaa. Abdii gurbaa arsiisanii fi tokko wayii. ay makaraa Ani inni na gube eega amala ishii ta'e haa jala jentu yeroo dhufee hin jirin kun mana ishii kana dhokadheen seenu jalaan hin seenu gubbarraan seena gaa isin agartan. Wallaahi warri koomentii argitanii maammee dhufee jettanii barreessite isin agartan. Gubbarraan seenee mul'ata jechuudha. Calaa jedhee seena gubbarraan. Aduu fakkaatee seenaa jechuudha akka gurraachee akka isin hin deemu. Wallaahi aduu fakkaateen seenaa hin agarsiisa. Hin agarsiisa. Hin agarsiisa. Osuma agartu kun utaalteef jaalala isa silaa haasawne kana yenee maali kana jechuun amma isheen haga isheen afaan biraatiin albututu nan jettu maaliif eega haga isheen review wannan qabdee eeguun qabama alfahamu waan jedhamtu jira fahamuun qaba. Kanaafuu mucattiin jaallatti illee kiroosuu hin jedhani wannan mucaa sin arrabsina asmishaa ol deebisa wannan arrabsina maali akkaawuntii ishee irratti adda been arrabsinaanis afaan takkan dubbatina biloo kusin godhe galchaani. Dhugaadha wallaahi kun takka dhugaa yaad ilaalle. ani dubbadha yeroo akkatti dubartoota janajjantu yeroo dubartoota dhungattu anna dubbadha dubbadhee beeka dhiisi siin jedha garuu ati illee hin goota bara. Ani amma baay'ee haasawuu barbaanne dhufnaan malee haasawuu barbaanne bakka jechuun waan murteeffadhee kanas jechuun waan nama argaara waan ta'eef waan deemaa jiru argaara waan ta'eef homaa gara kirikkirii maal nama barbaachisa jedhee nama barbaachisa kirikiriin jedhellee yaadu kirikiriilee furmaata ta'a jedhellee yaadu ani osoo waan fedheenyi godhee haa ta'u waan jiru garuu takkaan dubbanne takka yeroo keessattuu yeroo si arge atillee akkuma mana kee gubbarraan seera mana kaatti gubbaan seente gaafate gubbaan seente waa takkaan dubbanne osmishaa sheeritti godhaa fidaa warra qabdan asmishaa fidaani. Durayyuu akkashii feetee beekeera bar ayyee deemte ayyee. Ani nama jaartii haa ta'u kan jaalallee naan jedhuun barbaadan malee nama obboleettiidha obboleessa kiyya maammin naan jedhu lakkiin maal jechuun. Hoggana kan silaa keessalis itti fakkaadha moo shangullitii itti fakkaadha. Warri asirratti kun akkaawuntiin kun kiyya kun maammeen kiyyaa fooloo godhaan hundi keessan iyyuu laasa kan. Hundi keessan warri irraan qabne fooloo irraa balleessaa. Warri feesbuukii keessan yeroo waa poosti gootan vaaraalii qabu feesbuukiin keessan vaaraalii qabu kaffaltii argachuu hin dandeessanii viidiyoo sana immoo jalatti barreesse viidiyoo as jala galtanii ilaaluu hin dandeessan akkaawuntii kana jala. Si galchuu danda'u lubbuu. Geeffadhu dhugaa jirtu namicha kana. Maammee dilomaan akkasii wayi waadde booheetiin oole. Wallaahi itti daa'imi guyyaa waan wajjin guddaa ooleetti dhugaa. Wallaahi wabillahi beekeetii yaa maammee rabbii yaa ilma nugusaa yaa ilma gootaa jee jilbiibbadhee inni maa bubuusee harka mataa qabadhee. Doonaald Tiraamp dhufee nan danda'u na'ama dhaggeeffadhu Doonaald Tiraamp dhufee nan danda'u. No. Jechuun kennaa rabbiiti alhamdulillah uumama isaa digirii osoo hin baratin akkama rabbiin naa kenne hin beeka. No kun waliin makkartan malee nama miti. Miti waan akkanaa jedhu. Isaayi bacirraa shokkaa kaleessa wajjin jirtu sun ijaanuu nama agartu. Naaman ijaan. Yeroo 38 jalaabeen gubbarra dhufaa ture jalaabee gubbarra dhufaa ture. Ijaan nan agartu yeroo sana. Ijaanu.
Wallahi Dhugumaa wabillahi jechuun way hin ta'e bara. Dhugumaa waaqisteetii jechuun way waadhee aboo dhiifama naa godhaa jee bee jala kanaa namni qoflana du'ee bee baleessa wallahi wabillahi. Ammallee onii fi adabamii jettee dhiifama naa godhe. No, rak anima ishi si barbaade ko akkati hin barbaadne ayinoo nan beeku. No. Waan ta'eef si bichaa miidhaan. Abboo hiriyyaa ilmooti iyyaati jechaatteen jamaatti wajjin taphadde wallahi daa'ima jechaadha. Maal taate maamee? Hay na rakkisin an nirri fadda. Dhagahaan ture barran waan ishiin haasaa turte dhagahaan ture bar. Yaaboo sabboontoon feffidaa qoy. Sabboontoon feffida na rakkiste. Dhagahaan turan akkaawuntii tokko hin jiriyaan dhagaa. Bakka hin bilchaadhe narraa hante kalas kana jaa maal godha. Wallahi miciyyoon daa'imaa way hiriyyaa ilmooti iyyaati. Warningi deekaa 12 natti inni ture bar warningi. Baga gasi dhiisee baga dhagaan dhufte. Ishii miti jedhaa jiranii maal ummanni kijibamu. Ma wanti anna buuse warningi deekaa 12 natti inni ture amma narraa Ayinoo nan beeku baratti naa mul'isa barra. Community jedha. Community buuse ishee nan beekaa rakkoo qabu. Aku kuiti amanne lagi jira aku kuiti kenya tunde dengan bakal asmati dubi Dhaggeeffadhu warqiin nama harkaa maal ta'e gaafa nama harka jiru dhagaacha fakkaata gaa maal ta'e maal fakkaata jedha warri komentii deebisa. Ligallee waan akkana hin jiru. Maal aboo namni tutumaa jem bareedan tokko yoo bar gaafa dulloome galata qaba bar nama bira galata qaba yoo darbite zubaalatti hin darbitu bar shaantaa keessa kaatteetti yeroo tokko tokko laalta yeroo uffata kee jijjiirrattu laalanii bar jechuun sanumallee kan qadde bar tutumaa jem dulloome tokko nan qadde. Asas zina lakkanatti kufan zeene garuu alayam. Kana nama ngoro nama mi nama bakka dum gurira ifama sinjere rakisi menga ifama sinjere mana gaya ifama sinjere bakka sanatti ifama sinjere namicha fide si asradde kana nama mi ngoro ai. An gurbaa kana arginaan fakkeenya siimii malee tokko lama miti bar himeen fitu. Tokko lama. Hizbiin kun hafaradu namni 900 kun hafaradu. Ani himeen fitu. Suuraa keetii kan inni agarsiiste duuba ishiititti. Ati amma wajjin nyaatte waan ta'eef ati wanna wajjin kokorsa turte waan ta'eef ati lakkima jette akka dandeesse jechuun. Inoo kan inni agarsiiste. Viidiyoo narraa cufaa. Ati maal jetteen? Ani osoo niifiin gizeedhaan dhalche intala akkateetii qaba je'eetii wajjin haase. Kanuma qofa jettee neetiis. Olutaaltee agarsiisan turre booti masofda. Olutaaltee agarsiisan turre mana keessa si argaan turreen. Olutaaltee agarsiisan turre. Ani fi giftii naa kanneen nu taale gaa. Hoggaa giftii naa kanneen nu taale naxxareetiin achi lafa dheechi dhufe. Hoggaa giftii kanneen miti akkasitti utaali jettee si argaa turre koon bilbila biraatiin. Akkasitti utaali jettee hoggaa adabbiidhaa gaa. Maal wanni utaaltu maal keessaa buusuuf utaali jettee? Hoggaa adabbiidhaa gurra qabadhu akkana kochuuf jechaadha achi dhaqee jihoottu jeen. Malee waan biraa. Sanaan argigaa maal keessaa buusuuf utaali jettaa nati? Way salphanne yaaboo isin nu kofaltanii. Amma maaliin adabamaa akkamiiniin Namni argaa baran. Akkamiiniin ba'a maamme baleessa kiyya akkamiiniin ba'a. Akka itti baatu hin jiru maal gochuudhaaf akkasii dhaanii turte jechuun maal laaluuf yeroo isheen utaaltu sana akkamitti utaalchee maal keessaa buusuuf maaltu kee jira. Ambar daa'imaan seen jee niitii keetuun seeneeni. Eegana niitii maammeetiin aan jennaan hin bakkaan seenuu dhabee dhufe wallaahi. Ari nama farsiifne ara. Yani wanta kana jedhaniin bu'aa wanta kana jedhe. Isi Nasreddin bakka garaatti isaa dhuguu Nasreddin garuu isaa itti dadhabe bas. Malloo naa deebisi maamme. Anamma dhaggeeffadhu. Ati waa takka hin taane
ati waa takka hin taane wanni ati akka nama intanaa tolee jettee hin fakkeessin waa takka hin taane amma asii gabbuutee kun namicha kee itti deebita laayivii wajjin marattanii utaaluu akka garagalchee miila qabee si haaruu wanni si keessa dhaga siiga si tokko si ka uffata ka ibsa caamsatee illee hin jira. Abbaa ijoollee lama qaba bara. Ijoollee lama dhuftee kaasii asiin nama Si booda amma qabaatee dhiisi. Sa'aatiin inni jala argutti isa jalallee dhaqee na arguu dide bar namni gaa afaan bichaan dubbatu miti waa kan namarra afaamu iyyaanis waa namarra afaamu hin jirti. Koomentii barreessuu bichaa miti alfaham na haafamu jedhe intala jala dhaqee yeroo meeqan zorzor yaatu jecha akka bututtuudha. Namni xuxumaa jaa waggaa lama dura kaasee itti nalla qonnee jecha shem sorry ofitti hin wannaa jedhe jechuudha. Maammiyyee waa takka naan jedhe amma. Okay, ati maal jette beektu fuufish viidiyoo kana maal jetteeti? Ani dhugatti namni akkamitti jaartii namaa mee filfilu rabbi jedhi ol utaali jedhamu ani koo maal keessaa buusuuf gurbaa kun jedhee ilaalee numa daqiiqaa meeqa. Abo rabbii si obsdaadhaan utaaleen jennee wallahi wabillaa giiftii gisee naa kannaniin gammadee utaalee gara gaggalee ishiinis gisee giiftii kannaniif gammadee utaalte malee ani nu utaalle. Uffata gurraacha kaa'atteeti achi mana kee deemtee nama lama gasteerratti bira jira gurra kanatti qabattee haga halluu ol sinii ol utaaltee utaali yaadu. Ittiin agarsiisa. Lola. Akkana jiinjeen. Ayi. Agarsiisa. Lola. Akkana gurra qabadhu. Tara adabbii dura. Akkana gurra qabadhu. Akkanatti. Akkas jechaa hoottuun jeen. Isa lammadaa giseenii fi miila lammadaa giseen ashannafee as jalaan gurra baafadhu akkasii qabadhu hoottu joon. Isiin hundarra cuftee kun. Hudduu ati wanni jaartii nama hudduu yeroo hunda hudduu ol garagalchuu barbaadduuf maali yaaddetti kun kana na dhiba. Waraan balqaa ati kaayyoon nama sammuu qabuuf hin galte kaayyoon kee amma hudduu laaluudha wanni biraan jiru. Wallahi hudduun laalle. Osoo laalee jiraalee dogongoraan hin laalellee numaan jaalaalee numaan jedhumaan kijibu hin laalle. Maal niitiin kiyya laalla hoggota akkas dhuftee na laalteeti hoggota akkachi teessee silkii keessan na laalti yoonii fi namtu dubbadde zayitiin danfifamtee nanneetti maammeen ifa amtaa miti dhalaan akka nama gootu ana akkamittiin dhalaa bira taa'ee dhalaa fi faarsa hin du'a yaa ilmoo goota dhiifama naa godhi yoon dogongoree jiraadhee safaaniin na albe. I am so sorry. haa ta'u ishi. Hayyee. Dhiifama naa goote. Kan kee dhiifama. Dhiifama jaartii nama akka